Guyyaa irraa waan bareedaan fudhadhee yaadee maayini hamma wanaatti qabsoon godhamaa ture afaan Oromoo googilii keessa galeen turre googiliin hin beeku yookaan immoo beekamtii kennee hiikaa hin kennu jechuudha. Waan Ingiliffaan gaafatte afaan Oromootiin isin qabu. Waan afaan Chaayinaatiin gaafatte afaan Oromootti yoo naa deebisetti hin jiru Amaariffatti malee jechuudha. Har'a garuu torbeen geenye akka odeeffannoo qabutti jechuudha jalqabeera jechuudha googiliin afaan Oromootiin fakkeenyaaf ilaalla amma laaluufanii googilii keessan galaa googilii keessa galeen jira Google Translate jennee barreessina jechuudha gabaabumatti kanuma suma amma argartan kana amma Google Translate keessa galee jechuudha. Google Translate seeru kana keessa galeera amma gaa kunoo asitti sii kana jechuudha. Akkasitti kan Ingiliffaa si jirtu kana Open in Translation jetti asin galcha jechuudha fide. Maalan galchaa afaan Oromoo iddoo kana akka jedheen akkas godhee keetan barbaada jechuudha amma barbaadaa irra laachuu. Barbaadaa jira amma kun amma barbaadu ta'a agarsiisaa. Afaan Oromoo Translate kan godhu barbaadaa jechuudha. Amma fideera jechuudha. Tani kun afaan Oromoo isa jira. Qarshiyaan isin agarsiisaa. Detect language tu kana detect goona. Si kana akkas goone nu fide jechuudha. Kun Ingiliffaa amma detect language na keessa jira jechuudha. Gara kana irra jira jechuudha. Asirraa detect goona jechuudha. Asirraa detect gochuuf inni asirra gallee akkana goonee gaafanna jechuudha. Detect language English irra galchina. Afaan Ingiliffaa gara afaan Oromootti. Kun amma kun Ingiliffaa kuma argitan jechuudha. Kun Ingiliffaa kana gara kamitti geeddaraa gara afaan Oromootti. Akkamitti asirratti maalan barreessa gara dura iddoo kanatti waa barreessuun qabachuu iddoo kanatti akkasitti kan irratti jechuudha. Yeroon barreessuu ilaalaa amma fakkeenyaaf how to make money. How to make money online. Jedheen kana barreessa jechuudha. How to make money online. How to asirratti hanqatteetti how to make money online. How to make money online. Jedhan barreessa jechuudha. Akkamittan online irratti mallattoo gaaffii kaa'ee jira jechuudha. Amma kana jechuudha. How to make money online si jettu kana jechuudha. Amma kana jechuudha. Googiliin kun akkamitti naa hiikeera. Kun agartan si kana how to make money online jechuun maali? Akkamitti toora intarneetii irraa laadubsa. Akkamitti toora intarneetii irraa maallaqa argachuu dandeenya. Nu hiikee moo nu hiikne? Kana caalamtu nama gammachiisu jira. Kanaaf afaan Oromoo keessa gallee reesichi namni afaan Oromoo beeku afaan Ingiliffaa akka barbaadetti keessa deemee ilaaluu danda'a jechuudha Ingiliffa xiqqoo beennaan. Kana fakkaata galatoomaa hiikaa nu hiikeera jechuudha. Kun waan guddaadha.